Jilli xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammadiin durfamuu gara godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiichee imalee ture. Jila kanaaf simannaan godhamee jira. Simannaa fi marii jila kanaa kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessine ture. Amma kutaa lammaffaatii daawwadhaa isiniin jenna. Haaromsi kun asitti anate baheet mataa gubbaa jira, achi taa'eera. Achi gad ergeet abaluut bakka sanaa taa'u, abalu bakka sanaa taa'u jedha. Rakkoon jiru amma mataa gubbaa ta'eeti. Mangistiin hin beekne, dooktarii fi obbolammaan hin beekne, namni isa jala bobaa jala seenee taa'u baay'eetu jira. Hambiyya salaalee ajjeesaa jiru achi jira ganaa. Asitti anate achi baheet shoomamee bakka guddaa taa'eera, dhaqnee argineerralleedha. Ammas immoo rakkoon keenya mataa gubbaadhaa of sakatta'anii raawwatanii ilaalanii jara kana bakka sanii yoo kaasanii achitti haaromsi gadi dhufattanii yaadina. Rakkoon achi kan jiru. Kanaafuu wani ani jechuu barbaadu godina kana keessatti ummanni keenya gaafii gaafatee deebii hin arganne amata 10 illee deddeebi'utu jiraati. Amata 10 hin hiikkannetu jira. Wayyaaneen bashitaa guddaan irratti gatee deeme. Kanaafuu dhukkubni suni mana keessaa biiroo san keessaa hin baane barcuma san jala jira. Jijjiiramee hoo taa'e bakka san dhaqee hoo taa'e bariitu inni dubbii keessiifanii kaan jedhe bariitu jijjiiramee tan biraa sittaasa'a. Keessattuu godinaa fi bulchiinsa magaalaa keessa kan jiru dhukkubni guddaan han ummata jireenya dhoowwetoo agabuu bulchaatii jiru guddaatu jira. Mana mootummaan ummataa kenne gurgurachuudha amma jijjiirran dhufeeto as gahutti jedhanii gurguruu ganda keessa kaachaa jiran. Mandara waliin gahaati jiran. Gurbaan tokko amma asitti dubbateera. Ijoolleen teenya annaniin bullaa jedhan. Dhugumaayyuu annaniin bula salaale. Salaale biyya looniti. Biyyi tuni jabaattee too humna godhattee oomisha kana oomifachuudha yuuneet akka dhabnan. Obbo Daanyaachonii fi Masarat Ejensii keessa taa'anii warshaan taane sulultumarra jira. Warshaan ham biyyi kun xaqlaallan maabarri 31 kan dhaabe. Maabara 31tu walitti biddireeffatee bakka san dhaabee akka inni hin hojjanne naggaadee jala seenaniit naggaadee irraa nyaachati ejensii keessa taa'anii hin jijjiiraman isaan zalaalamu. Achi taa'aniituma yuuneeni sun akka gurguramu amma manni sun ashaagamee jira odoo dhayxanii ilaaltanii. Haa gurguramuu idaa baankitii jedhan. Duraan yuuneeni lamaan walitti ganneet hojjaa seennamaa jedhanii biyya sobaa turaniit akka oomisha kana ijoolleen teenya akka aannan kanaan hin tattaqqabne akka biyyi kun ittiin hin kaane akka biyyi kun guddatee abbaa warshaa hin taane naggaadeen qofti abbaan qabeenyaa warshaa akka qabaatu godhanii gurgursiisuudhaan amma irratti laxxafanii jiran. Dhugaasaa jedhe gurbaan kun aannan irratti eessan hojjetama. Namni akka mataa ofii hin dandeenye isaan irrana ta'anii gadi rukkutaa jiran qabeenya abbaa qabu wajjin dureessa wajjin. Kanaafuu magaalaa kana keessatti baga har'a rabbi bakka kanaan sin gahee waan nu haasa'uuf nu dhageechanii karaa mootummaa bira geenyu hin qabnu, karaa iyyata keenya ol geeffannu hin qabnu, silkiillee namni nu kennu hin jiru nu dhoksan. Kanaafuu biyyi tuni adagaa guddaa bisbazaa guddaa irratti ammallee lafa gurguruudhaaf mana gurguruudhaaf akkatti mandara asasaatiiran magaalaa kana keessatti warri mazagaaja. Kanaafuu kana ati akka nuu qabattee deemu. Kana nuu fudhattee hiikoo tokko awaajiidhaan mana hiyyeessaa kenname hiyyeessa keessaa baasanii gurguruudha. Amma kun akkanatti lafarra ishee harkisaa jiran ummata. Waan awaajiin fudhadha awaajiin kenne awaajiidhaan ka'a malee nama dhuunfatiin ka'uu sila hin qabneefu seerri kun akka karaa qabatee seeran akka mootummaan nu bulchitti nuu bulu. Yuuneeniin kunis akka jara kana lamaan bichaadhaan akkanumatti gurguramaatiin oorru akka nu jalaan taane jarri sun bakka sanii nuu ka'ee ejensii keessa baalasilxaanii guddaaf xinnaadha isaan lamaan. Isaan amma warshaa gurguruudha abbaa baankii wajjin mari'achaatee jiru. Kanaafuu karaa aannan gurguratuun qabu salaalee manatti hafuu isaati aannan keenya birrii 5 birrii 2 akka nurraa bitan nu godhaa jiranii bishaanii gaditti gurgurra ammas. Kanaafuu akka kun nu qabameetoo miidiyaadhaan mootummaan nu dhagahee wanna biraatti silaa nu dhaga'u miidiyumaan nu dhagahee raawwatee hiikoo kana akka nu kennitan adaraan sinirra ulfadhaa galatooma gooftaa.
Yeroo godina Salaaleetiif guyyaa seenatti deettanan fudhadhaa. Maaliif hoo jenne Jawaar abbaan mandisa qabsoo uummata Oromoo, Jawaar abbaan qeerroo guyyaa irraa kana dhufee iddoo nu gidduutti argamuun isaanii waan guddaadha jechuudha. Kana keessatti kanan jechuu barbaade Jawaar yoo Salaalee dhufu waan guddaa imaanaa guddaa uummata Salaaleetirraa qeerroo Salaaleetirraa fudhatee deema jedhee yaade jechuudha. Kana gaafan jedhu nuti qeerroon godina Salaalee iyyinee kaabinee hattuu kaabinee uummata keenya cunqursaa ture jenne sadarkaa Oromiyaas deemneerra sadarkaa godinattis deemnee waan dubbachuu qabnuu fi rakkoo aanaa godina haga gandaatti jiru tarreessinee dubbanneerra. Garuu nuuf deebi'aa jiru faallaa gaafii nu gaafanneeti jechuudha. Kanaaf Jawaar har'a kan nu qabatee galu gaafiin qeerroo Salaalee maal barbaada? Gaafiin qeerroo Salaalee sirriidha moo sirrii miti waan jedhamee jaalleewwan koo aanaalee kanneen biroot irraa kaasasan sirriitti safaratanii qabatanii galaniitoo kallattiillee guyyaa irraa kana nuuf kaa'uu qaban waan jedhu kana imaanaa guddaan itti kennina jechuudha. Kana keessatti osoo nan yaada bal'aa kennuutti hin deemin dura maqaa qeerroo aanaa Yaayyaa Gullallee fi qeerroo godina Salaaleetiin obbo Jawaar mandisa qabsoo uummata Oromoo al takka akka nuuf galateeffattaniin barbaada. Egaa yaada bal'aatti yoo nan ka'u dhimma nageenyatirraa hin ka'a. Dhimma nageenyatirraayis sababni ani ka'uuf jira jechuudha. Kana gaafan dhimma nageenyatirraa ka'u guyyumarraa kanarraa kaasee kanan galata guddaa isaaniif kennuu barbaadu. Poolisiin Oromiyaa, Koree Bittinneessa Oromiyaa gaachana uummata Oromoo ta'uu isaanii asirratti waan mirkaneessan agarsiistuu guddaan isaatis jira jechuudha. Nageenya wal qabatee akka godina Salaalee fi akka Oromiyaatti maaltu jira? Wanni qabatamaan akka godina Salaaleetti jiru waan badaadha. Godina Salaalee keessa warroonni siyaasni isaanii kasare, warroonni dantaan isaanii tuqame, kaabineen dulloomtuun miimoriin wayyaanee keessa ba'uu hin dandeenye istiraateejii uummata Salaalee rakkoo jeequmsaa rakkoo nageenyaa akka uumamuuf shirawwan adda addaa xaxaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf akka aanaa Yaayyaa Gullalleetti fudhaa. Caasaan isaanii maal godha seetan? Waardiyyaan isaanii maal godha seetan? Rasaasa dhukaasaa bula. Caasaan isaanii oddoo isaa keessa dhaabbatee raawwatee haga barbaade dhukaasa. Maaliif dhukaasa seetan? Qeerrotu rakkoo nageenyaa uumuudhaaf, qeerrotu biyya diiguudhaaf rasaasa dhukaasaa jira jedhanii qeerroo karaan ittiin shira itti shiranii ta'u adda diiganii olaantummaa seera cabsedhanii ittiin balleessuudhaaf hojjetantu kanaa jechuudha. Kanaaf kana keessatti maal gochaa jiran immoo niitiidhaaf, ilmaaf, mataa ofiitiif, maatii isaaniitiif kilaashii baasanii raawwatanii meeshaa waraanaa hirachaa jiru. Haala qabatamaa aanaa keenyatti jechuudha. Kun immoo tooftaan kun aanaalee godina Salaalee keessatti bakka hundatti jira jedheetan amanaa jechuudhaan. Kana yoo kaasnu itti gaafatamaan nageenya godina Salaalee obbo Lammaan gidduu kanatti yoo jiraatan ta'e waan dubbannee waan jala murree tokko jennee maqaa namaa dhoofne itti himne jira jechuudha. Dhiyeenyuma kana sadarkaa godinatti iyyata dhufnee jechuudha. Kanaaf dhimmi nageenyaa irratti akka godina Salaaleetti rakkoo hamaa keessa jira waan ta'eef dhimmi kun asumaan dhaamsinanii dhaammadhu Koree Bittinneessaaf poolisii Oromiyaatiif isin gaachana uummata Oromooti. Isin borus iftaanis uummata kana keessaa baatanii uummata kana keessa jiraattu. Kanaaf shiraa fi xaxama uumamaa jiru kana keessatti qooda qabdan keessaa baastanii uummata keessan karaa qulqulluu fi karaa qabsoon uummata Oromoo har'a itti nama agarsiisu kanaan akka nu wajjiniin qeerroo wajjiniin tarkaanfattan asirratti gaafachuun barbaada jechuudha. Kana keessatti kan biraa akka Oromiyaatti maaltu jira? Akka Oromiyaatti daangaan bahaa baroota darban keessa shira wayyaaneen xaxxeen lammiileen keenya kumaatamaan lakkaa'aman, lammiileen keenya dhibbootaan lakkaa'aman wareegama guddaa kaffalaniiru jechuudha achirratti. Keessattuu Koree Bittinneessi poolisiin Oromiyaa caasaan
naannoo kana keessatti lubbuu ofii wareeganii imaanaa itti kenname karaa wareegama isaan kaffalchiisuun baanii daangaa san kabachiisuunis danda'eera. Ammas dubbiin karaa dhiyaatiin jiru baay'ee ulfaataa fi baay'ee walxaxaa ta'uusaa waan waliin argaa jirru waan ilaalaa jirru. Kana Jawaaris dhimma xiyyeeffannoo godhatee daangaan Oromiyaa yaa kabajamu jennee fuuldura dhaabbachuun amma ta'uusaati jechuudha. Kanaaf nuti akka qeerroo godina Salaaleetti waan barbaachisoo jiraate hidhanneetis waan barbaachisoo jiraate diinagdeedhaanis waan barbaachisoo jiraate humnaanis daangaan keenya akka jabajamuuf arras borus ni hojjenna waan jedhu kana ejjennoo qeerroo godina Salaaleeti jechuudha. Kana dhimma nageenyaa kanumaan yoo gabaabse dhimma haaromsattan dhufa. Jarana dhimmi haaromsa waan bal'aan keera. Haaromsi Salaalee keessatti taasifamaa jiru kan Miinzee, kan Abalijii, kan Aantummaa, kan Firaa, kan neetworkii jechuudha. Keessattuu neetworkiin godina Salaalee keessa jiru 555 gullee saamunaa kan jedhamu suni Salaalee keessatti neetworkii maashoo olaanaati. Neetworkiin maashoo olaanaa maal hojjechaa jira godina Salaalee keessatti? Musinnaa safarii kan jedhamee maqaadhaan asitti kinoo jira Jawaar odoo Salaaliin galuun qabu. Musinnaa safarii maqumti isaatu yakka qaamoleen nageenyaa godina Salaalee keessa jiran koree bittinneessi fi poolisiin Oromiyaa imaanaa isinitti kennineerraa xiyyeeffannoo keessa galuu qabaa. Inni suni lafti sun uummata Salaaleetiif deebi'ee raawwateetu qeerroo keenyaaf qoodamuu qaban jedhan ejjennoo kooti kun. Kanaaf qaamoleen nageenyaatiin dhimma kana xiyyeeffannoo keessa galchuu qaba. Kanaaf dhimma haaromsaatiin wal qabatee neetworkiin maashoo olaanaa kan gandarraa kaasee haga federaalaatti jiru sanuu caasaa kamiin seelii tokko shaneedhaan hidhamee kan ture santu diggamuun rakkoo hammaataa ta'e jechuudha. Kanaaf neetworkii maashoo olaanaa, neetworkii kaabinee hattootaa, neetworkii kaabinee dulloomtuu akkamitti diiguu dandeenya? Jawaar maaloo siin jedha uummanni Salaalee. Isa kana imaanaa sitti kenneera. Dhimmoota hattummaa fi qira sabsaabnummaa wal kaasani ani waa bal'aan kaasu yoo akka aanaa keenyatti dubbanne waan bal'aa fi waan bal'aadha. Hattoota naannoo 50 calallee fidannee dhufne guyyaa kaleessa barreeffamaan yoo barbaachisaa ta'e akka aanaa keenyatti isinii kennuu hin dandeenya. Meetoksoota xixiqqoo osoo hin taane meetoksoota gurguddoodha jechuudha. Getaachoo Asaffaa Kinfee Daanyatiin garaagarummaa hin qaban isaan. Ummata keenya saamaa ture waan ta'eef jechuudha. Sabbataa ayyoo teenya tataa ture waan ta'eef jechuudha. Kiisa abbaa keenya keessaa hataa ture waan ta'eef jechuudha. Waan numti isaan of harkaa qabanii fi waan numti har'a isaan hojjechaa jiran immoo ibsituu kira sassaabdummaa isaaniiti waan ta'eef nuti ragaa yoo ni barbaachisas ta'e ragaa sanadaas qabna, ragaa namaas qabna, qabeenya har'a isaan of harkaa qabanis immoo ragaadhaan nuuf hundaa'u jechuudha. Kanaaf inni kun obbo Jawaar dhimmi hattuu maalaa ta'uu lammaan gaafa karoorfatee fuula miidiyaatiin foddaa televezyiinitti bahee meetekii xixiqqaa Oromiyaa keessa jiru qabeetanidha. Seeratti dhiyaachuu qaban akkuma Kinfee Daanyee akkuma Getaachoo Asaffaa fa'aa yakkamtoota gaafa jedhan jeequmsi qindeeffamee daangaa Oromiyaatti irratti waan hammaateef hojiin kun milkaa'uu hin dandeenye. Boruuf iftaanitti jarri kun maal ta'anii kan jedhu Jawaar asumaan dhimmi hattummaa fi qira sassaabdotaa kunoo akkam ta'a. Karaa biraatiin akka gullallee tamas siidaa goototaa wal qabee bara darbe keessa jechuudha. Waxabajjii bara 2010 keessa qeerroo naannoo keenya jechuudha. Siidaa goota tokko siidaa wayyaanee loltoota wayyaanee jilbifachiisaa ture akka aanaa keenya keessatti jechuudha. Kan bishaanitti shishifixaa ture, kan makiina tokko dhufte lama shii godhee galchaa ture. Siidaa jaalbadaadha dilgaasaa ejjennoo fi qeerroon keenya gaafa dhaamu. Ejjennoo isaatiin qeerroon keenya gaafa dhaamu poolisiin immoo kan bitamte isin dhabamtu akkuma poolisoonni baay'een isaanii gaachana uummata Oromoo ta'an akkuma koree bittinneessa gaachana uummata Oromoo ta'an keessaan 2-3 dhabamtu waan ta'eef kan bitamte kan firaan bitamte jechuudha. Siidaa isaa maal godha seetan ni muran ammas borus isaa yaamu. Ani kanarratti kanan jedhu borus iftaanis immoo nuti siidaa san deebinee magaala Gullallee keessatti ni dhaabna. Kuni ejjennoo qeerroo yaajaa Gullallee jechuudha. Kana arras borus qaamoleen nageenyaa nu hubachuu qaba jechuudha. Wanta akka bichaan jedhee keessaa ba'a. Nuti jechuudha qeerroon homaa hin qabnu. Qeerroon hidhannoos hin qabnu. Isaan hidhachaa jiran nuti wal malee hin qabnu qeerroon tokko yaa taanu. Kanaaf wanti ammatti rakkoo ta'e
maal deemaa jiru seetan jarri kun warri kira sassaabdataa kun maal asi godhee ammalaajii maal asi godhee ani jiraachuu hin danda'u jedhaniif firaan doorsisuudhaan lakkiisi galaafadheetan yookiin as karaa qabadee qeerroowwan dubbatanittidha. Qeerroon godina Salaalee bakka baay'eetti isin diigaa jiru waan ta'eef Jawaararra kallattii nuuqaa. Qeerroon godina Salaalee keessa jirtan arras borus tokko ta'a ijaaramuun dirqama waan ta'eef galatoomaa ifama. Ana akka waliigalaatti Jawaara nan gaafadhu Isgaa'eel wajjinu baay'ee waggaa 19 hidhamee ba'ee rakkina uummata kanaa kophaa kiyyan hiika'ee nama ofitti amanee deemu nama immoo sodaadhullee miti nan sodaadhe amma garuu keessumattuu erga isin alaa dhuftan maal ishiini warri alaa bakka 30 addaan baatee dhufte tuni hawaasa kana diigdee sodaadhe hawaasa kana. Muuxannoon ishii qabdu Oromoo ijaaruu odoo hin ta'in Oromoo diiguu waan ta'eef biyya keessa galtee hin diigdii jedhee sodaadhe. Tana akkamitti as nutti ergitee yaa Jawaar? Alamatti akkamitti jarattii tana walitti nuuf hidhuu diddee as nutti as geesse akkatti ishiin kaattee golatti galtu. Karaa amantiitiin karaa gosaatiin hawaasa kana diiguudha. Oromoon hundeen isaa gadi fagoodha. Ashawarratti hin ijaaramne gadi fagaateet ijaarame. Jarritu suuta muuxannoo waan qabduuf hin diidee wanna sodaadhuu fi ishuma akkamitti achitti odoo walitti ishiin hodhin nutti as fiddee dhufteedha tokko nan jedhu. Lammata immoo na si gaafadhu. Ilmi namaa addunyaa kana keessatti wal fixu. Dhimma ayidiloojii irratti yeroo dhimmi Oromoo ka'usi 60 keessa Oromoon tan walitti garagalee dhaaboliin Oromoodha dhaabbatan kun gadaanizimiidha kun sooshaalistoota irra caalli sooshaalistoota biyya kana keessatti biyya raasaa ture jechuudha. Mee wanti xiqqoo si shakkee jira ishiin itti himta tarii atis sooshaalistii ilaalaata gadaanizimii keessaa baate ala tana deemnani warra weestarniitu si boojite moo maali dheetanii mee Oromoo hanceesisu hangalmatti galchu hasulula saasan keessatti galchu gadaanizimiidha moo sooshaalizimiidha? Atillee mee santam keessa irtaa oduu naa ibsite gaariidha. Hambiraan moo mee mana hidhaa Oromoo xaffeelamee ture tana gaa waan keessa deddeemuuf deebii wanni hidhame ishiidha. Mee ayidiloojota kana ayidiloojii kamtu Oromoo baasaa isuma shakkee akka waliigalaatti sana si gaafadha. Rakkina uummata kanaati uummatitti kaasee atis gadi fageessitee beeyta. Miidhaa uummanni kun miidhame waa innis lafti sin beeka. Kana irratti atis in hojjettee yaada hundi keenyaan hojjenna. Kana na si gaafadhu galatooma. Gabaas lagannee toftaatti baafannee sirna abbaa irree buufannee jedhee Jawaar illee dubbataa ture. Kun dhugaadha miti? Har'a eenyutu karaa cufe? Eenyurraa barate? Oo gaafa karaa cuftanii kan mootummaarra ture jira miti? Har'a eenyutu mootummaarra jira jechuudha kan karaa itti cufamu. Bilisoomte moo bilisoomne? Akkas kunoo sagalee keenyatu dhagahamuu didee jettan miti? Isa dhageessifachuu dhuftan. Hayyee rakkootu jiraa jettan. Amma rakkoo duwwaa dubbattan miti. Furmaata isaallee himtaniittu. Rakkoon isaa ani maqaa tolcheen isinitti hima isinillee asumatti baay'ee hedduu isaa dubbattaniittu. Aanaa adda addaa keessaa baaftanii dubbattaniittu. Mee maqaa tolcheetaniin hima rakkoon isaa maal akka ta'e. Jijjiirama nuyi qabsaa'ufneettutu nu bira gahuu didee. Sadarkaa aanaa gahuu didee. Godina garuu didee. Gararraadhaan dubbatamaa nu bira garuu hin geenye jettan maqaatuun tolcheen isinitti hima. Rakkoo isaa keessaa baaftanii jettan rakkoon isaa tokkoof tokko. Naannoo kanatti jijjiiramatu nurratti hin taane kan asitti hin taane Oromiyaa hundumatti hin taane hin geenye jijjiiramni nu bira hin geenye jettanii himattaniittu. Aanaa adda addaa keessaa dhuftan kana sagaluma tokkoon jettan miti. Egaa warri isin itti himuu barbaaddanii kana Jawaartu dhaqee isinii godha turtu miti. Warri dhaga'uu barbaadan kunoo televizyiiniin as jira. Uummanni Salaalee magaalaa Ficheellee dabalatee aanaan jiru hundumtu sagalee tokkoon kan jedhe rakkoo tokko qabna rakkoon keenya tokko kan jedhu dhageessaniittu warri dhaga'uu barbaadan warri dhaga'uu dandeessan waan uummanni jedhe deebisuudhaaf hin dandeessu. Dhageessaniittu jechuudhaaf hin jedhe warra dhaga'uun irra jiruuf. Dhumarratti kan hin jechuu barbaade waan obboleessi keenya amma jedhee warra alaati galtani kan jedhe waa tokko haa hubannu. Uummanni Oromoo ummatni Oromoo dhaabbileedhaan hin jedhamitin warra alaa dhufanii hin jedhamiti.
ummanni Oromoo hundeensaa akka har'aa tokko ta'ee hin beeku. Akka har'aa waliigalee hin beeku. Akka har'aa waan barbaadu irratti waliigalee hin beeku. Waan alaa dhufe waan akka kana tokko ta'e dhufee gargar baasuu hin danda'a. Akkas kanuma jechuudhaaf hin jedhe. Ofirraa dubbattaniimi. Ofirraa buqqaaftaniimi. Qabxiilee takka lama irratti. Ka hattootaati irratti. Akkuma lammaan jee meeta xixiqqaa meeta gurguddaa san eega bakkaan geenye booda xixiqqaan keenya kun nama rakkisa. Yooki durbii kiyya yooki sodda yooki eessumaami. Kan qajeelu dafii qajeeli jennaan. Ka didee jallatee itti fufuun akka jooniyyeetti gaggara galchinee keessaa hurgufna. Lammaa wanni jaalanneef hattuu aanarraa kaaseemi. Warra ficheetti nu nyaate finfinneetti akka gadi nutti fincaanu muuduun sirnaaree. Sirnaaree. Hattuun ficheetti harka tokkoon fuute achitti akaafan fuuti dhayite. Warri qondaala mootummallee beeka. Hattoonni asii ol deeman finfinnee dhaqanii waajjira dhaabaa keessatti waajjira federaalaa keessa shuumamnaan hannasan caasaa isaanii daran dagaagsanii hojiillee waan isin dhoorganiif muudama hattootaa kan mormuu qabu warra kaabinee waa haroomba barbaaddan. Kanaaf wanni awwaadaa isinii seenu dubbachuu itti fufna. Dhaaba biyya bulchullee akka gorsinu ummanni kun amaanaa isinitti kennee jira. Badii waggaa 27 irra isinii dabree mee hojiidhaan nu agarsiisaa jechaa ni jira. Hattuu kalee nurraa kaaftan mana hidhaa malee mana mootummaan seensinaa jennaan. Dhimma nageenyatiin wal qabatee ka'aanaa darraatiif kanneen biroo nageenya hedduu murteessaadha. Oromoon shiftaan qabu goota malee. Hagarii tulluu shiftaan turre. Shiftaan hattuudha. Shiftaan kan kararratti nama saamu. Shiftaan Harargees Salaalees jira jedhamaa ture. Shiftaan turre goota sirna gobroomsa irratti fincileedha. Bifa matayyaatiin. Shiftaan nama saamu biyya keenya keessa jiraachuu hin qabu. Saba fedhes haa ta'u, gosa fedhes haa ta'u, gara fedheetti haa dhufu. Kana wanni an barreefu poolisoota cimsaa isiniin jedhuuf shiftaa kaabineen isin irraan dhaabdu poolisii tana. Poolisii cimsaa poolisoonni immoo shiftaa barbaada likkitti galchaan isiniin jedha. Yeroo isin shiftaa qabdan kaabineen oliif gadi yoo isinitti kaate nutti himaa isaan immoo nutu likkii galcha. Diinagdee wal qabatee gaafiin kee bareedaadha. Gara guddina diinagdeetti waggaa deemnu marii bal'aa godhuu qabnu biyya kana keessatti. Investimentii yamee saamicha kan godhamaa ture. Amma booda haalli investimentii itti aanu investimentii jechuun waan nu hin qabne nuu fidanii tanu qabduun dabalatanii akka nu duroomsan jechuudha. Investimentiin biyya kanatti godhamu wanta akka osoo hin qabatin dhufanii tanuu qabnu saamanii deeman akkasii miti. Sumuunii takka osoo hin qabaatin baankii keenya irraa liqeeffatee waan nu achitti kusannuun lafa keenya fudhatee warshaa irra dhaabatee saammatee ifii duroomee nu hiyyoomsee deemaami. Tanan fulannu amma booda. Godinni kun aananiin beekama jettan. Tokko wanni godhuu qabnu callaan aananii oomishni aananii akka dabalu irratti hojjechuudha. Teknoolojii ammayyaatiin bifa adda addaatiin. Kan lammataa aanan sun asitti haalli itti pirooses godhamu. Aanan paakeejiin qofa osoo hin ta'in bifa baatuutiin bifa adda addaatiin aanan irraa wanni hin tolfamne hin jiru qorichi illee hin tolfama. Kanaaf asitti akka dhaabatu kanaan yuuniyeeniin eenyu cufu jedha kan abboon jedhe rabbi isaa cufu. Yuuniyeenii keessa namni cufu hin jiraatu. Kana booda ka cufamu afaan waraabeeyyii qofa. Kana beekaa. Kanaaf bifa yuuniyeeniitiinis bifa sheeriitiinis bifa hundaan hayyoota gaa waan qabnuuf isin gurmeessinee ummanni keenya mootummaan kun gurmeessee mootummaa qofatti osoo hin ta'in hayyoonni keenya gurmeessanii aanan keessanirra albuuda keessanirra akka fayyadamtan irratti goona warri abbaa qabeenyaa wajjin ta'ee shira isin irratti yaadu shirri abbaa isaayyeefuu hin taane mallasaafuu hin taane fuudhee deemeeni kanarraa baratan. Kan ammoo waliin dhiifnu maqaadhaa sirritti na boonsitanarra hattuu maqaadhaa un saalfatinaa sirritti maqaadhaa saalfattee malee nama keessaan deemtu hattuu maqaadhaa itti fufaa gara warshaa balfa godhu hojii guddaa kama OMN gara fuulduraa itti hojjechuuf deemnu qaamallee dhaynee ka goonu warshaan ummata keenya keessa jiru
Tokkoffaa abbummaan isaatu ummata keenyan ta'uu qaba. Lammaffaa ummata keenya fayyaduu qaba malee ummata keenya faayidaa ala godhuu hin qabu. Warshaan summii ummatatti facaasu kan dhukkeen nama balleessu suni summiidha cufamuu iyya qaba. As qofatti miti shawaa bahaati irratti rakkoon guddaan jiru namni keenya baay'ee miidhamaa waan jiruuf mootummaa irratti illee dhiibbaa goonee mootummaa wajjillee mari'annee furmaata godhuu itti deemna yoo hajjitan taate wal mari'annee dhayinee ofumaa cufna isinoo dhaqee ofirraa cufu amma garuu obsa gara daangaatiin wal qabatee ummanni Amaaraaf Oromoo daangaa qofa osoo hin ta'in seenaa dheeraa warra waliin qabu seenaa takka gariin toltu gariin hamtu garuu ummata guddaa utubaa biyya kanaati. Ummanni lamaan kun yoo wal ta'e ji'a 9 keessatti hattuu sukkaraa biyyaa akka baasanii beeytaniimi yoo wal hin taane immoo akkasumatti wal miidha. Kanaaf dhimma daangaa qofa osoo hin ta'in ummanni Oromiyaa keessa sabni Oromoo malee sabni guddaan jiru ummata Amaaraati. Kanaaf nuufi hayyoonni Amaaraa waliin mari'annee waa'ee daangaa qofa osoo hin ta'in waa'ee hariiroo waliigalaa karaa lafa kaa'uu qabna. Hojiin obbo Lammaan faan eegalan obbo Gadduun faan eegalan cimee gara gadiitti deemuu qaba. Daangaan nuufi Amaara jidduu wayyaanee tarare. Amaarri hin tararre Oromoon hin tararre kana beekuu qabdan. Wayyaanee wal nu isaatiin naacidhu warra nuun jahu santu kibriitan tarare kana beekaa. Kanaaf dhimma daangaa amma haa nuu bultu. Biyya tasgabbeessine mootummaa nuu ta'u filanne gajjindatteenne daangaa isaa Amaarri isin beeka Oromoon isin beeka manguddoon teenya yoo gadhiiftan wasana walitti hin dabartu. Kanaaf irra teenyee bifa sanii murra. Kanaaf hariiroon ummata Amaaraatii fi ummata Oromoo cimuu qaba. Dhugarratti hundaa'ee wal kabajuu irratti hundaa'ee wal yaaduu irratti hundaa'ee cimee deemuudha qaba. Siidaa Taaddasaa nyaatanii walitti guuranitti nyaatan durumaayyuu onnee kamiin siidaa Taaddasaa jaarti hin jaartu kijibdi. Siidaan Taaddasaa baguma hattuun hin jaaramin. Baga harki hattuun tukin. Garuu ganzaba isiin nyaatte san hin tufsiifna. Ganzaba maqaa siidaatiin nyaatan san hin tufsiifnaa siidaa immoo ni jaarra. Warri maallaqa san walitti qabe osoo qeerroon gadi garagalchee akka qalqallootitti keessaa gadi hin dho'ine gadi deebisuu qaban hin jedha kana. Bone qoosaan hin jiru. Qoosaan hin jiru. Kanaaf warri waan kana fuudhe nullee hin qoranna. Mootummaan naannoo Oromiyaa saffisaan tarkaanfii fudhatee maallaqni sun akka galu godhe qaba. Siidaa badhaadha Dilgaasaa hin muran jette odoo muruu baatanii ajaa'iba netta. Jiraa isaa dhiisii du'aa isallee sodaatanii jechuu bara. Kana akka waan hamatti ilaalina ragaa isaa bayan gootummaa isaa. Kana immoo ni dhaabbannaa jechuu siidaa isaatis kanas hedduu yaadda'ina. Gara dhaabbilee alaa dhufanii ka jettan hedduu yaale obboleessa kiyya. Heddumaa walitti qabe. Warri Harargee waan jedhe sagaleen akaafee diddee diddiimatti jedhe. Lafti Harargee kun hedduu bilchoo miti beeyta akkasii kanatti. Midhaan tana jala akaafee kotokkotee diddeetuma diimatte. Sagaleen akaafee diddee diddiimatti malee jedhe. Ka dhaabbilee sanii ala sanitti ana Isqaa'eeliin nama baay'ee taane baay'ee yaalle yaadatta waan nu jenne. Jara kana mataa walitti fiduu yoo dadhabne miila walitti fiduu qabna jenneemi. Isin miila walitti isin finneemi. Miila jirtu finnaan wayyaanee biraa fuut gootaniimi. Amma dhaabbileen siyaasaa akka daasporaa sanitti walitti lallabuu hin danda'an. Uummanni Oromoo jumlaa malee chirichaaroo bita. Chirichaaroo bittanii. Warra gosaan isin qoodu way dhaggeeffattanii. Warra gandaan isin qoodu way dhaggeeffattanii. Abbaan gandaa ganda isaatti galee shunkurtii haa dhaabbatu akkasiimi. Kanaaf isin tokkummaa keessan cimsinaan mataa isaanii ni gorsina walitti qabna waliin haasayaa jirra. Ni cimsina garuu ummata Oromoo qalqalatti qoodanii alagaa nuti kofalchiisuu fi gurgurachuu hin hayyamnu itti hin dhiibnu kana shakkinaa jechuuf. Ka boleessi kiyya sooshaalizimii keessuma dabarre garuu maal sitti fakkaate Oromoodhaaf ka ta'u sooshaalizimii illee miti kaapitaalizimii illee miti koominizimii illee miti. Oromummaa qofa. Sabboonummaa Oromooti. Sabboonummaan Oromoo gaaza qabsoo keenyatti yookaan yaadattu. Sabboonummaan guutamnet qawwee tokko osoo hin qabaatin jara hafuura keessaa finnee biyya isaanii galchine. Akkasimi. Way koominizimiini, kaapitaalizimiini, sooshaalizimiini Oromummaadhani. Oromummaa gadaa
qubee Oromiyaa yeroo kamiyyuu mariidhaaf dhiyaachuun qabu. Haasaa'aaf dhiyaachuun qabu. Wanni nu jabaachuu qabnu Oromummaa teenya haa jaabeeffannu. Oromiyaa teenya haa eeggannu. Qubee afaan keenya haa guddifannu. Gadaa keenya akka lalisu deebifnee haa ijaaru. Na amanaa. Waan kana yoo godhanne baankii fedhanii yoo dhufan shira fedhanii yoo ka dhufan taate nurra aanuu hin danda'anii. Koominizimii fi sooshaalizimii yuunivarsiitii keessatti dhiifne gadaa keenya haa dagaagsinuun isiniin jaa. Iddoo guddaa qabaa hamilee kennaa himee hamileen itti kkaataa teerroo hamileen itti kkaataa ibicha shaashama godhaa mee harka keessan mul'ifame eeyyee shaashama godhaa harka keessan eeyyeetaa yeroo ammaa kana tole akkasumas karameellaallee shiineetarraa hiikaniitika hayyuu keenya abbaa qeerroo oromoo xiinxalaa siyaasaa jawaabaa mariif kennaa kana kennaa jiru qarreenis hamilee kennaa himee hamileen itti kkaataa hamileen itti kkaataa eeyyee warra bootatti kennaa kan jiru hamilee kennaa himee eeyyee eegaataa eegaa eeyyee biyya isaan badhaadha bilgaafatu warri dhufe tole jaalala qaqqabanii fi jaalala uummanni salaalee qabu irraa kan ka'e akkaataa kanaan sadarkaa gaggabameetu Falafa warra yagulle na ta kalbaliru ida warra badada bilgafatu